ulamaan feemisoonni gurguddoon uummanni keessatti biraa jamaal kana bira dhaabbachuu qabdan jaalalaa fi kabajaan gamanumaan isin gaafan. Kana booda mucaan kana lubbuu isaatis waan gartee rakkoo ajaa'ibaa kamirra fidu ta'uu mala namni dooraan Ameerikaa kuma diidee misatee jechuudha osoo kasaa taate rakkoo qabu maallenni kun akka hiriyaasaa akka himaami deemutti hiriyaasaa irraa kafu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaallahu kiyya qaali fi gaggaari warri social media kanatti argamta kanan beena kunti keessanuu salaamanni kiyya ka'oonni irraa buqqee bakka jirtu sinaa dhaqqabu jechuun barbaade. Duraan dursee obboleessi keenya artiistii Birraa Jamaal kan social media gubbee kuni beektan. Birraa Jamaal nama hayyuu nama dandeettii qabu nama dandeettii sammuusaa keessa kan maddisiisu qofa waan sammuusaa hojjet waan arrabnisaa hayyame qofa kan dubbatu. Dhugaa malee kan hin dubbanne kan guyyaa takka gabbeen hamtuu namaa hin odeessin guyyaa takka gabbeen dhiyoo Birraa Jamaal jechuudha. Gamanumaan hubachuu barbaaddan. Warreetan biyya faranjii keessa teessanii impoozar irraa ta'an jettanii gurbaa kanarraa maallaqa dooraala Ameerikaadha kuma 28 irraa fuutanii gurbaa kana eega hasaarraa fuute booda amantummaa ifakkeessee ifiifi Birraa Jamaal gara laafummaa isaatiin namni tokko ergaanii biyya kana keessa rakkate maalirraa wajji rakkate hottootis jee amantummaadhaan maallaqa namaa fuudhee eegasi geesse booda wanni maallaqa isaa nyaattee kana maallee nyaattee isaan layyaa qottisuuftu maali? Maali kun oromummaan gara ol jabaatu oromummaadha kun namummaadha moo diinummaadha kun kan biraa ilmi namaa tokko yoo gartee isa nyaattee hiriyaasaa maa nyaattee Birraa Jamaaliif qabrii qotte osoo jiru Birraa Jamaaliif maaliif ajjeese maaliif dhabamsiifte maaliif hallayyaa qottee biyyarra garagalchite mudhi mataa gad maafii awwaaltee mataa ol dhiifte kun hattoonni biyya faranjii kun hedduu takka nama dhiifte gaafa biyyarraa Suudaan Itoophiyaarraa haatan hadachaa Suudaan seenta Suudaan keessatti sadaqaa hattanii kophee baalishtanii lafarra yaatanii waan hin daliguudhaan namaa guurtanii carraa rabbi sun tolchee biyya faranjii san dhayitan Masrii keessa rakkattanii rabbiin akka ilma namaa laalu garuu rabbiin akka isin fuudhee biyya baqaa san keessaa biyya sadaffaa isin geesse ture. Rabbiin gartee gaafa Suudaan keessa sadaqaa kadhattan Masrii keessa sadaqaa kadhattan gaafa miikaa jaarkaana bishaan waraabdanii maallaqa garaa keessan bichaaf gabbartan san maaliif dagatte maaliif irraanfatte gaafa san Birraa Jamaal har'a keessan nama waa'ee isaa irra hojjetaa jiru. Gama biraatiin Birraan nama gartee Masrii keessa jiraatu biyya baqaa keessa jiraatu gama carraa biyya sadaffaa kana yoon rabbiin laaffise kan jechuudhaan amanee rabbii isaa amanee rabbii wajjin si amanee maallaqa si kenne ture maaliif maallaqa namaa nyaachuun barbaachise isarra wayyaa maaliif ta'uu dhabde Oromoo gamaanumaanuu ani hedduu takkaan aare dhugaa rabbii dubbachuuf Oromoo waan kan warratti raawwatu warreetan dandeettii qabdan sheekonni ulamaanni feemisoonni gurguddoon uummanni keessan hundi keessanuu Birraa Jamaal kana bira dhaabbachuu qabdan jaalalaa fi kabajaan gamanumaan isin gaafan. Kana booda mucaan kana lubbuu isaatis waan gartee rakkoo ajaa'ibaa kamirra fidu ta'uu mala namni dooraan Ameerikaa kuma 28 dhabe jechuun hedduu ulfaata osoo kasaa taate rakkoo qabu maallenni kun akka hiriyaasaa akka himaami deemutti. Anama warri miidiyaa irraa taa'eetiin asi Dubaayitti nu burjaajessu kuni Kamaal ka jedhan sun jechuudha ootteen jechuudha. Kombinaashinii nyaata kombinaashinii maal nyaadha kopheen isarraa haa bayu ani kombinaashinii maal nyaadha nadhooni. Ufii barte dhaggeeffadhu. Maal kombinaashinii maal nyaadha kombinaashinii kamaalitu kan nyaadhu. Kombinaashinii nyaachuutu taramoo ta'anii mallaqa dubartii nyaachuutu tara pireedaamiin kunniin jechuudha. Uummata habiitti lama hinaa caccabduu qabatee jirtu daqiiqaa sha'achi soofee birrii dhibbaas keessi hin jedhu kana baratan. Isinitti baga maal gootan bakka barbaadde dhaabattee raayidii yoo dawwalatte lakkoofsa raayidii Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa jaamaa kana keessatti namni raayidiin deemu jira taaksii isii hin beekne akka tacha asiitiin hin deemu namni Itoophiyaa obboleettiin dandee quxusuun ati gaafa dura daaraa keessatti dhiiftee biraa baate adda Finfinnee keessatti raayidiidhaan bakka barbaadde deemtee bakka barbaadde dhattee akka barbaadde galti. Akka barbaadde taaksii eenyummaan isii hin beekne taaksii jedheef keessa deemanii bu'anii deemuun hafee jira Itoophiyaa keessatti. Raayidiidhaan deemtaa lakkoofsa kaampaaniitiin qabu ofirraa qaba waa hunda ofirraa qaba usuu mallaqa feetee achi keessa gattee deemteeti qatti gootee himattee mallaqa kan keessan fudhatta jechuudha. Raayidiin sun qilee seenuu hin qabu jechuudha. Itoophiyaa keessatti jireenyi jijjiiramee obboleettiin danda'e ati gaafa duraa daaraa keessa dhiiftee biraa deemti sammuun isii banametti Dubaayin biyya teknooloojiin badhate keessa taa'ee luka kan kee jala taa'ee mallaqa sirraa nyaatee ati miidiyaa dhuftee boottaa illee shabiibti tiyyaa
بدي بلسي سنجرا بر كدين روبا كجيد روبان بددو كدين غوسان بددو يتي هرمون دبر ساتي تشيدي ساني عربت كنا دبر سي وجلان سباتي لبون جلان سباتو بر لبون جلان سباتو بر دبر سي تشيدي سا عربت كن أكنا قد أجرا كنا دلق dubartoota irra waan akkanaa kana dalag waan akkanaa godhu haashisha akkanaa gurgura waan akkanaa dalag atti godhi dabarsiiti waan isaa hunda laal karaa seeraan alaatiin mallaqa akkanaa guuree kana dalaga hawaalaa dalaga keessattuu amma hawaalaa dalaga mallaqa akkanaa doolara akkanaa asii fidee asii akkana godhanna hallayyaa seena jechuudha namni kun mallaqa warri sagalee inni isinii qabeetu jira walli mallaqa haganaa fidaa isiniin jedhu sagalee basaa tana fuutanii fiddanii dhageessiftan raba bir sagalee basaa tana fiddaniitiin jechuudha ورقة وإني ملك أبانكي قال كيس نيرك كان في الدنيا تيني بولي سبرت أجرسيفته. إيش تسير الرأي سير هم بيني ماليتو. هاي بدني بلّي سورة بقى. إيه سب مال تاتا وإني سنتا تمار إني كله قال أتي كربية قال تاجي تورا بيبتي. ديبه هنياتو. إني هلا يابو أتي كربية قال كربية قال. خلاص. لا لا ما نور الدين جتشودا. والقط أمنا ما نافتش تولي بون إنجفت. والله بيون والله أنا في قلبي هذا فاتي مجي يوري فسماه ديني أفراد بدو أجلالك كست أنا أفهم نورمال ولا خديجة أنا قلتي وانو في لخديجة أنا تلاقوا ستكدويت أيوة أنا تفهم كي أمان نورمال ولا لي بس تفهم نورمال ولا لي والله ربك كده هاي تفا لا وانو في دقة أني حبيبتي يا جار سمان قدلي هاقلتو سننجل بار أفان رموسي هنا جار سمان قدلي هاقلتو أنا ما كمتا زيادة إنما كانت نمني الله متومتي يعني وقامي كويتي دبي كيس وجدة قوياتك سمون انتي يبدين بيتو قارو نمني كل حبيبتي واق أبا يوسي جمر لال أكنا ما بودا أكنا ما وان كان كمبل لسنة أكنا ما وحق أبدا يوفدو بقى هنجرامتي والله وانو فيه إلا هاقو ما كان شكتو يجونا ما كان هاقو طريق إنسا كيسا كان يجونا سانو أفاني جديسة تنكنين طيب مريم فولو من كوريك نالت السلام عليكم بديت يودي كاتي وقال لما أقول أسرع جلتا وقال أسي أسرع جلتا ليش تلمام وانا نهاسياتو لتكن نجني أتيتو يا نرد سرتين أوفيغا وانو فيه أنا بري جلقبا حوالا كان جزين إرقادو بري أصوهين إرقين بري انتي يبوته فوتاني جدا كسي إرقاتو رين دمبنياك أبا كان ران إرقادو جيشو إجولي أمارات إجولي أمارات نوتي نمني جها كسي ترقان أمارات بانغاري ران إرقادو أبلي جنتيا إجولي انت نواني تقهندن تاني باريسنين جلي برا إرتي كنا واتا كهندن ديتو سنين جاتو جرابر أنا مقام أكاسي دولتي أكابي ديران رفسيتي فكتون توني إيران أكابي تكاسيتي إيران إجولين تنا ديرا يو دندت خدو بيرا كوتو بيچادا سنين جداني سنين تاهم ودام باسي خدو بيرا كوتو تكو من نكا دوبارتينيا تورا تكو فادا أجينا كان إجولين تنا جيچودا أورو يو قوتي تنبين تو بيا بايا بانغالي تو إرا أنغو كابا إجولي كينر مالك أما سير راغوران كان هوندا في داني بانغالي كنوجرا كويتي بانغالي تو أوليغا دوبا كدوباي بانغالي تو أوليغا دو إجولة كنا كنا بانغالي نتوفى نسان تو يو أنغو كبايتو دندتي أربعة ولا ناسا وفي دندتي وان تقوجة تو ديرتين بانغالي تو أنغو كبا إسنين تيجا ديبو إيه أما هذا فاتي ساني galatoomii mana kee har'a nagalchuu irratti keessan lakkoofsa. Ati maal jedhaarta Haliimaa ni dorgi hanga sirreessi dubbadhu waan. Hadiija taraa dubbadha maayitii qabadhu Haliimaa naa xumurattuuti. Maal jettaa? Kaisiniin jedhu bar haadha faatee hedduu si deeggara. Kalee takka jettee gaafa ati haadha faatee moo gaafa turraa si hordofan nama si hordofu jechuudha. Gaafa ati ijoollee teennata dhiiraatitti waan hin taanee fi waan ta'ullee jettu wallaahi sitti aaru ture rabbi naa haa dhiisu atis naa dhiisi. Dhugama rabbii naa dhiisi. Amma arge dhugaa nama kamiiyyuu amma arge. Dhugaa ta'ellee amma arge. Ammallee rabbii ol si haa mul'isu duniyaa fi akiratti illee obboleettu fi dhugaa rabbii akkana raggadhee dubbachuun kee hedduu natti tolu. Tokko jedhe waa'ee Dubaayiitti deebine.
obboleettiin teennata Mariyaam jedhamtu tun ta'amma asirra hima Nuuraddiin himatu. Andeen gadda baangaalee jala hafee baangaalee jala amaarri ho'iin hangal raasaa jira. Isinii galaami raasaa hafee asli gisee meeqa itti bilbiladhee namni na ilaa dubbatu dhabame gaafadhu namoota maqaa dha'uu hin dandeenye nama silaa komentii keetiin walii deebistan. Yiizoo hatta isaanii wallaahi walitti qabanii mucattii tana gargaaraa jedhaa turan jechuudha. Raasaa hafee akkana ta'a jedhee biyyaan baane. Birrii kiyya kaashii kafaladhee dhufee mana hidhaa seene. Mana hidhaa seenee hawaalaa biraa gaafatame yaada faaxee. Warri kiyya 300,000 400 eessaa fuudhu? Ani eessaa fuudhu? Ilmaantiyya gurguraa? Hawaalaa maalii gaafatan? Nama 17 nama 20 nama 30 hidhaniit hawaalaa buusi jedha. Hawaalaa bakka hawaalaa yoo dala si gurgurachuuf fidanii yoo gabaan sirraa dhabame hawaalaa nuu buusii gara feete deem jedhan. Sanuu paaspoortii malee gabbaasanii gatan. Ijoollee paaspoortii malee kaashii 3,000 fi 5,000 irraa fudhatanii gabbaasanii haga ammaa paaspoortii malee jirtu. Halima gizee himattu waan faayidaa qabaatti himadhu maaliif jennaan waan rakkina yoo qabaatte waan kana Mariyamaa dhageeffadhu. Halima Suudii waggaa gama hojjette. Suudii tureen gara waggaa 7 ture. Waggaa 7 Suudii teette. Afaan Arabii ni beekta gaafa Dubaayin dhuftu miti. Gabbaasanii si dhiisan. Poolisiin isin akka bineensaatitti onnee teessan rarraasanii akka ati yoo poolisii bira dhatte poolisiin ol rakkifteetiin akka warra Itoophiyaa waraana Itoophiyaa sanii lubbuu sirraa baafti jedhaniitiin akkas fakkeessaniitiin dachii samii fakkeessanii dachii fakkeessanii sitti himanii gaafa ati balbala dhattee jalatti lafa dhoofte poolisiin nama kenna kaate Oromoodha jettu caalii ol si fuuti. Nama kenna kaate Oromoodha jettu caalii. Qaxxi jettee waajjira poolisaa dhatte. Bakka isaa hin beekta mana irraa gasi baasee miti narraa bahi isin jedhee miti. Zim jettee waa takka kana san hin jettu. Harkatee hanqee olii jettee shaantaa hanqee qabatte waajjira poolisaa dhatte poolisii jala lafa dhoofte. Obboleetti dhageeffadha afaan Arabii beektan. Ani afaan isin Arabiidhaa waggaa 8 waggaa 9 distii ittiin miichaa turtan yoo waan sana kanaaf isin hin fayyadne maaf isin fayyadanatti himaa bara. Ani afaan tiktokii keessatti ittiin haasoftan ni qabdan dhiifama naa godhaati. Afaan garuu waajjira poolisaa dhattanii mirga keessanitti himattan narraa hin qabdan. Haliimaa na baasisitti hima. Baasaboora sirraa fudhatansa biyyarraa 100 si fidan. Qaxxi jettee waajjira poolisaa dhattee akkanatti na fidee waraqata akkanaa naa hojjetee biyyarraa akkana na fidee ana bicha miti yoo xiqqaate shamarran nama 50 ol mana tokko keessatti galcheetiin waan akkana nurra dalasiisaa jira. Eenyunni kunooti suuraan isaa nama kana safara kam gala safara akkanaa hallayyaa oli isan deebifne san seenaa jechuudha. Sagalee inni sii qabeefi waan inni siin jedheefi barreeffama inni si barreessi wajjin. Sii gala afaan Oromoo. Anamma olii gala dimtaasha waa'ee warra Dubaayii tana dubbachuu barbaade beektaa. Sii galaa sii jedhaa ani siifu jedhaan jiru barka barumsa akka jala kana jiru jedhaa jira. Warra madaa akkasii madaa akka kiyyaa garaa isaanii bobeesse. Warri Dubaayii dhiirota Dubaayii irraa seeraan beektan obboleetti keenya dhageeffata. Seera hin beektan. Seera irraa fagoo, barumsa irraa fagoo, silkii irraa fagoo, onlaayinii irraa fagoo. Wanni isin dandeettan maali? Eerfoonii akka ammaa kaayatte kana kaayattanii bakka lubbuu osoo jettan lubbuun isin keessaa bahu jirti. Sa'aatii 24. Silkiin keessan chaarjiin fixatin intarneetiin dhabin. Lubbuu osoo jettan lubbuun isin keessaa bahutti jirti. Lubbuu dhiisii habibtii ta'e daandii irra jirta. Ati imaltuudha gadhaabadhu seera jala deemi. Nama bineensa sii ta'e bineensatti ta'e bakka dhumate hagas. Ani bineensa yoo si ta'e bineensaatti ta'i. Nama yoo si ta'e si fayyade nama ta'i na fayyade. Ani asliidhaaf reedi na dhiyaata biyya kana keessatti. Asliif reedi yoo bineensanatti ta'an an bineensa daraniitti ta'a jechuudha. Argite? Saree yoo isaan natti ta'an anammoo qeerransatti ta'ee isaan nyaadha jechuudha. Akkas eenyu gad hin jiru. Namni kamiinuu bakka kamittuu seera jalatti bula. Itoophiyaadhaa miti biyyiti. Biyya mallaqa lubbuu kan kee baasanii si dhossan. Ka jirta Dubaayin keessa jirti. Gaafa dhattee marrajaa akkana Arabaa kennite. Arabni nama kamiinuu jabaadha ka isin jettan hunda fuutee laale hallayyaa isan taane isa buufti jechuudha. Hattoota isaatitu hattoota hedduutu karaa isa jalaan argamuu danda'a. Gadi baastee wantoota biyya san keessatti yakkaa maaltu akka yakka ta'e yoo maal hojjetan yakka ta'e gadi baastee himta. Hawaalaa kana kan inni baankii mootummaa irraan hin galchinaa jedhu kana mootummaa irraan hin galchinaa jedhee akkana nu godhaara. Doolaara haganaa nagada waan akkana asi baasee akkanatti gurgura.
mallaqa hagana karaa kanaan fida gaafa jettanii himtani namni kun hallayyaa ol hin deebine gal maaliif maqaa isaa guutuu harkaa qabdan suuraa isaa harkaa qabdan sagalee isaa harkaa qabdan barreeffama isaa harkaa qabdan risiitii inni asin dura birrii isinii kennaa ture harkaa qabdan hay lakkoofsa poolisaa qabaddaa ishaaraa isaa mana inni galu qabaddaa dhumate hagas haadha faate wanni ol hubachiisnu tokko hin jira habiibti olaa dhageeffannu dhiifuma naa godhe ijoollee odoo sadarkaa san hin geenne odoo silkii hin qabanne odoo silkii waan tokko ijaan hin argine mana hidhaa ufiitiin naqanii hawaalaa buusisiifatantu jira ati amma erga achii